Oleera. Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni waliin hidhaman guyyaa 10ffaa fi nyaata lagatanii jiru. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessaa dhabaman. Daawwattoota keenya gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa oduu kan isinitti mu'an Moonet Badhaasaati. Magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti mormiin gaggeeffamaa ooleera. Magaalota Oromiyaa keessatti kaleessa magaalaa Amboo hiriira guddaa gaggeessee jira. Hiriira Ambootti kaleessa gaggeeffame hordofuun dabalataan kaleessuma magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa oolee jira. Hiriirri kun gochaa jallataa waraanni PP Oromoo irratti ta'u kan balaaleffatu yoo ta'u, haalli kun itti fufuun fincilli magaalaa Naqqamtee keessatti har'a itti fufee dhukaasnis banamee jiraachuu odeeffannoon nu ga'e ni ifoomsa. Magaalaa Naqqamtee ganda Duwwaa 4 keessatti barattoonni utuu sagalee dhageessifachaa deemanii ganda Duwwaa 4 daandii baadiyyaa Kibbawaachaa geessu koobilii gubbaatti humna waraanaa PPtiin facaafamanii jiru. Akkasumas kanneen reebamanii miidhaan irra ga'ee jiru jedhame kan hidhamanis akka jiran odeeffannee jirra. Magaalaa Naqqamtee keessaa mana barumsaa qophaa'inaa Naqqamtees guyyaa har'aa Guraandhala 6 bara 2021 hiriirri barattootaan dhoofamee jira. Akkasuma mana barumsaa Oneesimoos kan magaalattii naannoo Boordiitti argamuttis barattoonni sochii fincilaa adeemsisuu odeeffanne. Barattoota mana barumsaa Oneesimoos Nasiib irratti dhukaasi waraana PP'n banamee jiraachuu keelloon miidiyaa mirkaneeffate. Magaalaa Naqqamtee manneen barnootaa qabdu hedduu keessatti fincilli haalaan eegalee jira. Gaaffiin barattootaa ajjechaan akka dhaabbatuuf hidhaa fi hiraarsaatti daangaa gochuu irratti kan xiyyeeffate qabsoon keenya hanga bilisummaan Oromoo mirkaneeffannutti dhaamsi jedhus darbaa oolee jira. Haaluma wal fakkaatuun lixa shaggar keessaa barattoonni mana barumsaa Geedoo har'a fincilatti makamanii jiru. Fincilli Oromiyaa keessatti eegale abidda yakkamoota barbadeessu ta'uu akka qabutti kan qindaa'e. Qaanqeen abidda qabate kun hiraarfamtoota mana hiraarsaa lakkisisuu du'aaf ajjechaatti daangaa gochuun yakkamaa uummata dararaa jiru seeraaf dhiyeessuun golabaa akka argatu dhaamsa dabarfataa jiru. Guyyaa har'aa gabaasa arganneen barattoonni mana barumsaa Geedoo warraaqsa uummataatti makamuunis kan mirkanaa'e. Gaaffiin qeerroon gaafatu guutuu Oromiyaatti tokkoof tokko dhimma Oromoof Oromiyaa ta'uus qeerroon Geedoo irraa dubbisne himee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee waayillan isaanii mana hidhaa keessatti har'aan guyyaa 10ffaaf nyaata lagatanii jiru. Mana hiraarsaa keessatti hoogganooti KFO Obbo Jawaar Mohaammed har'a guyyaa 10ffaa nyaata lagataa akka jiran mirkaneeffanne. Haalli isaan keessa jiran baay'ee yaaddeessaa ta'ullee gabaafamaa jira. Hoogganoonni KFO kunneen yakka tokko malee mootummaan filannoo keessaa nu baasuuf nu hidhe yaada jedhu ijoo dubbii wal fakkaataa dhaddacha mana murtiitti dhiyeeffataa turaniiru. Kana malees miidhaan yoo irra ga'e gaafatamaan mootummaa fi dhaddacha mana murtii ta'uu beellama dhiyeenya dhiyaatan irratti kan dubbatan. Hoogganootni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa galaan jiran akka namni hin dubbifne dhorkaan irratti bahe. Gabaasni guyyaa kaleessaa bahaa jiru hoogganoonni ABO mana hiraarsaa galaan jiran namuu dubbisuu akka hin dandeenye taasifamuu hubachiise. Guyyaa har'aas akkuma itti fufeetti jira. Kunis beekamtii Koomishinii Poolisii Oromiyaan ala hoogganoonni ABO mana hidhaa galaan jiran akka namni kamuu hin dubbisne godhamaniiru jedha. Gabaasni keelloo miidiyaan odeeffate hoogganootni ABO mana hidhaa galaan jiran kunneen Obbo Mikaa'el Booraniif Obbo Kennasaa Ayyaanaa beekamtii Koomishinii Poolisii Oromiyaa ala abukaatota seeraa dabalatee akka isaan hin dubbifamne dhorkamuun hubatame. Abukaatonni isaanii gara mana hidhaa sana dubbisuu fi dhaqanillee beekamtii Koomishinii Poolisii Oromiyaa malee namni dubbisuu hin danda'u akka jedhames gabaafamee jira.
manni murtii hoogganootni kun akka lakkifaman ajaja dabarsee kan ture haa ta'u malee poolisiin ammoo dirqamaan to'atee hidhaa akka jiranidha kan mirkaneeffanne. Hoogganoonni kunneen mirgi isaanii sarbamuu lagannaa nyaataan mormachaa kan jiran gabaasa arganneenis guyyaa ja'affaa osoo hin nyaatiin hidhaa jiraachuu isaaniiti. Dubbifamuun dhorkamuun alatti dhukkubsachuun isaanii kan barame innaa ta'u kan mirkaneeffanne yaalallee dhorkamuu isaaniiti. Fincila qeerroon amma finiinsee wal qabatee abboonni amantaa fi rogeeyyiin miidiyaa Dr. Ittaanaa Habtee dhaamsa dabarsan. Durdurii kaasee sammuu namaa keessatti impaayera sana guutummaa isaa keessatti qabatee jiru bulchiinsi karaa kaabaa dhufe sun barsiifati sun dhufee karaa mootummaa sabatti darbu sabni akka inni ofirratti hin dubbanneef hin dammaqne godha. Sababiin isaa dubbii waaqayyoo keessatti kontekstii tokko tokko fudhataniitu luqqisii tokko tokko fudhatanii mootummaadhaaf bulaa mootummaa irratti hin dubbatinaa waan mootummaan jedhe fudhadhaa kana hin gootan yoo ta'e gaarii miti kan jedhu sababa barsiifata kana qabu sabni keenya baay'een isaa amma gara joonjiitti olii gadi gara jechuutti dhufe garuu waan tokko beekutu irra jira jedhee yaada baay'ee keessan oolu dhugaa beekuun gaariidha sabni waaqayyoo dhugaan maaliin isa jedhu kana gadi fageesse beekuun baay'ee gaariidha. Eessa jira rakkin? Oromoon bifa garaagaraan qabsoo haqaa geggeeffataa jirtu. Qabsoo haqaati kan dhugaati waaqayyo gara keessan jira. Jabaadhaa. Iji diinaa isin hin argin. Iji keessan immoo diinaa argu. Waaqayyo gaachanaaf gaaddisaaf golgaa isiniif haa ta'u. Molgaa keessan jabaatu isin haa gargaaru. Saba Oromoo gara dhumaatti al tokko kaatee yeroo tokko du'u deebitee qabbanoofta jedhanii si tuffatu. Haalli jabaadha. Gaafa bari'uuf ka'u dukkanni jabaadha nan beeka. Ani iddoo ifaan jira waan ta'eef. Naa gala rakkoon keessan. Garuu waan carraa gara biraan qabdanii jabaadhaa. Wal bira dhaabbadhaa. Tokkummaa keessan eeggadhaa. Dukkanni duuba immoo ifi akka jiru akka dhufuuf jiru bara bilisummaan keenya qaata dhiyaatte kanaaf hadhoofte qabsooni jabaadhaa. Waaqayyo warra mana hidhaa keessa jiran immoo nagaadhaan nu fayyaa ta'a. Oromoon tokkummaa isaa haa cimsu, qabsoo isaa itti haa fufu. Amma yeroo gabaabaa keessatti milkoofna jedhee abdadhaanii ulfaadhaa fayyaa ta'a. Fincilli magaalaa Amboo keessatti eegaluun hordofuun PP'n barattoota hidhee jira. Fincila kaleessa magaalaa Amboo keessatti barattootaan eegaleen wal qabatee barattoonni humna waraana mootummaa PP'dhaan kaleessa gurraandhala 5 bara 2021 qabamanii hidhamu keelloon gabaasni qaqqabee jira. Barattoonni hanga ammaa maqaan nugee kan Amboo keessaa butaman Kebeek Xaafaa, Hundee Firdiisaa, Tolassaa Firdiisaa, Bilisummaa fi Abdataa Caalchisaa akkasumas Tasammaa Baqqala yoo ta'an barattoonni hedduun akka hidhamanii jiran kan odeeffanne. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo maneedhaa keessaa dhabaman. Mana hiraarsaa keessatti dararaa argaa kan jiran qondaalonni adda bilisummaa Oromoo Lammii Beenyaaf Daawit Abdataa maneedhaa sabbataa Hawaas bakka itti hidhamanii turanii dhabamaniiru jechuun gabaasni keelloo miidiyaaf ergame ni ibsa. Qondaalota ABO kanneen waa'ee qabsoo isaanii mana hiraarsaa gaafachuu adeeme poolisiin maneedhaa sanaa akka hin jirre himuufiin eessa akka geeffaman ammoo kan hin beekne ta'uu himuufiin mirkanaa'ee jira. Namoonni kunneen lamaan kanaan dura manneen hidhaa dhoksaa garaagaraa keessatti dararamaa fi haala rakkisaa keessa turaniiru jedha gabaasni arganne kun. Yeroo ammaa kanas haala hidhaa isaan keessattuu mana hiraarsaa keessaa dhabamuun nageenya isaaniif kan yaaddeesse ta'uu eeranii jiru. Manni murtiis akka hiikamaniif xalayaa irra deddeebiin koomishinii poolisii Oromiyaaf barreessuu irratti dabalataan akka hiikamaniif ammas torban darbe keessa xalayaan barreeffamuu gabaafnee turre. Ta'ullee ajaja mana murtii cabsuun hiraarsaa jiraachuu koomishiniin poolisii Oromiyaa gabaasni har'aa ni mirkaneessa. Dhaabbanni mirga namoomaa Eertiraa irratti qiyyaafate waraanni Eertiraa hatattamaan akka naannoo Tigraay keessaa bahu waamicha godhee jira. Itoophiyaa fi Eertiraan waan ragaalee namoota ijaan arganitti wal faalleessu lola Tigraay keessatti hirmaachuu Eertiraa irra deddeebiidhaan haaluu fi wanti ifatti qabatamaan lafa jiru garuu haala gargaarsi namoomaa uummata bira ga'uu danda'u irratti marii taasifame waraanni Eertiraa aangaa'ota Itoophiyaa waliin hirmaatanii jiru. Dhaabbanni mirga namoomaa kun Eertiraan waraanni Eertiraa lola Tigraay irratti hirmaachuu kutannoodhaan irra deddeebi'ee gabaasaa tureera. Lola Tigraay kanarratti baatii sadaasaarraa eegalee waraanni Eertiraa
kallafoo koomaandoowwanii fi kutaan waraanaa meeshaalee gurguddoo yookiin makaaniziin kumaatamaan hirmaachuu ragaaleen qabatamoo gahaatu jiru. Humna waraanaa Eertiraa yakka waraanaa Tigraay keessatti raawwachuun himatamaa jirti. Daayirektarri dhaabbata mirga namoomaa gaanfa Afrikaa Lateeshiyaa akka ibsitetti waraanni Eertiraa giddu galeessa Tigraay keessatti uummata nagaa irratti ajjeechaa seer-maleessa raawwachuu saamicha garmalee qabeenyaa dhuunfaa fi dhaabbilee tajaajila hawaasaa kanneen akka hospitaalaa barbadeessuu isaanii ragaa qabatamaa qorannootiin mirkanaa'ee qabnaa jetti. Itti dabaluun Lateeshiyaan dhaabbileen idil addunyaa fi mootummaan gamtoome eeggannoo guddaadhaan qorannoo akka gaggeessan waamicha taasiste. Dhaabbata gamtaa Awurooppaatti itti gaafatamaa hajaa alaa Joosef Booreel gama isaatiin Tigraay keessatti sarbamiinsa eenyummaa irratti xiyyeeffate ajjeechaan saamichi dirqisiisanii gudeeduu baqattoota humnaan deebisuu fi yakkoonni waraanaa raawwatamuu gabaasa qabatamaa walitti qabanneerraa jedha. Mooraa baqattoota Eertiraa kan Tigraay keessatti argamu Shimeel Baab dabalatee yoo xiqqaate mooraa lama keessatti waraanni Eertiraa itti yaadee ajjeechaa lammiilee isaa irratti raawwachuu dhaabbanni kun gabaasa ragaan deeggarame ni qaba. Mooraa baqattootaa Shimeel Baab keessatti baqattoota meeshaa maleeyyii 4 mooraa keessatti 8 ajjeesanii jiru. Akkasumas mooraa baqattoota Eertiraa Shimeel Baab fi Hitsiyaa qawweedhaan mooraa isaanii diiganii akka humnaan dirqisiisan guyyootaaf miilaan deemanii akka magaalaa Shiraaroo galan taasisuu isaanii ragaalee qabatamaa qabna jedha dhaabbanni kun. Gochoota farra namummaa fi akka waraanaa kanaaf pireezidaantiin Isaayyaas Afwerqii kan osoo uummataan hin filatamin waggoota dheeraaf aangoorra taa'u qondaalonni waajjiraalee koomaandaroonnii fi ajajoonni waraanaa jalqaba irratti itti gaafatamtoota ta'u. Aangaa'onni olaanoon waraana Eertiraa hedduu fedhii isaanii malee waraana fo'anii dirqiidhaan gara Tigraayitti erguudhaan itti dhimma ba'aa jiru. Waraanni isaanii dirqiin ergan kun irra caalaan kanneen leenjii gahaa hin qabneef ajjeefamuuf gidirfamutti yommuu ergaman ajaja diduullee kan hin dandeenyedha. Waraanni akkana ta'an kun saala lammeeninuu kanneen waggaa 20 gadii akka ta'anis gabaasni ragaadhaan dhiyaate ni ifoomsa. Waraanni akkasitti ergaman hedduun isaanii lola irratti ajjeefamu yakkoota waraanaa sarbamiinsa namummaa kan uummata Tigraay fi baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiran irratti kan raawwatus isaan akkanaatiin ta'uu himan. Waraanni Eertiraa kun naannoo Tigraay keessaa qunnamtii balleessuu uummata Tigraay fi baqattoota Eertiraa irratti ajjechaa fi yakkoota gurguddaa raawwata. Dhaabbanni mirga namoomaa gochoota sukkanneessuu dirqisiisanii gudeeduu saamichaa fi yakkoota waraanaa kanneen gajjabeessee balaaleffata. Dhaabbatichi mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa eegumsa mooraa baqattootaa akka itti gaafatamummaa fudhataniif waraanni Eertiraa kamuu akka achi hin seenneef wabii amansiisaa akka uuman waamicha taasise. Dhaabbata mootummaa